Obboleeyyanko warra meechaa fi doolamaa akkanumattis immoo warra kutaa fudhata akka irraa Oromoo dhufan hundumaafuu maqaa uummata Oromoo wallootiin isiniin galateeffadha. Rabbii guddaa asiin immoo uummata Oromoo kutaa fudhata akkaan walitti qabee hundiin keenyaa wal geenyee waan dhibdee uummata Oromoo keessa jiru walla haasofnee dibanaa keenya rakkoo keenya hiikuu danda'uuf waliin nu qabee galanni kan isaati jedhee galateeffadha. Akkanumattis uummatni walloodhaa bara 400 olii cunqurfamarra jira, qabsomarratti jira. Haa ta'u malee immoo bara 300 uummata Oromoo biraarraa oduma qabsootti wal'aansatti jiru bara 300 duuba cabeeti uummanni walloo eegasanii isin amma bara 500 qabamee liqee dudaa kee kan jettan ni bara 400 guutuudhaa qabsoo fi cunqurfamatti kan jirru gaafa nuyi cabne uummanni Oromoo guututti nu rakkatti caba. Ammas waan isinii dabarsuurra haasaa isinittiin dheeressu uummanni Oromoodhaa bakka jirtanitti Oromoo Shawaa, Oromoo Wallaggaa, Oromoo Walloo, Oromoo Arsii, Oromoo Harar walloo duun jedhiin dhiibdee bakka jirtu hundatti akka walitti dirmannee wal barannuuf kana dhaamsinii dabarsa. Tokko guru kutame tokko jedhee kolfuun akka sirra hin jiraanne bakka dhibdee ibsanitti hundinuu walitti akka dirmannu kana dhaamsinii dabarsaa dubbisitti dhiyeessa magaatti